geeballoo yaa ilfinyii qalloo numa gumaachite ilma ishee birriisa baloo. Ijarraan hambisaa mee xiqqoon faarsee dhaadhii dhaadheessaa fuguu irraa furgaasaa Oromoota biraan geessaa raadiyoo Magdishoo keessaa waa'ee seenaa fi siyaasaa sagalee uummata kan turte dho'isa dirribbaasaa ture dawaa wallaansaa. Mantala ya tiro michata bu'i bintala ya muri mantala ya tiro machara bu'i bintala ya muri badesa bu'i galamso bu'i noye bu'i badanno bu'i baroda bu'i babile bu'i. Qonni abbaan qabsoo warra isaa sagalee faana hidhachuu rasaasa. Kan dubbachaa ture tokko tokkoon baasaa waa'ee aadaa duudhaa safuu hawaasaa hangafni kaleessaa dhugumaa wallisaa raadiyoo Magdishootii oduu dubbisaa yeroo turanitti gaazexeessaa artistiin keenya waahilli sooressaa seenaan bara baraan isaa yaamaa wallisaa keenya miseensa qeeroo ganamaa nu biratti yoomuu inni hin goomu lakkiin beektaa si waa sittiin himu natti himiyattu sittiin himaa. Jaala qabsooti hundi isaa miseensa qeeroo ganamaa waamarri isaa mara keenya boonsaa artistii keenya guddaa 50 shubbisaa. Bareeda boontuu shanyiina sabaa hagam haguyyaan dheeraatu malee yeroo qunnamtee numaan dhaqqabaa. Mantala ya tiro calanko bu'i bintala ya muri mantala ya tiro bishoftu bu'i bintala ya muri badanno bu'i bishoftu bu'i hadani bu'i dadaro bu'i darra bahi